Muummicha ministeeraa mee tokkummaa yeroo 3 jedhime. Tokkummaa. Kabajamoo muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed duraan dursee gaafii fi deebii kana na wajjin godhuuf waan naaf hayyamteef galatoomi siin jedha. Gaafii fi deebii eegaluu keenya dura gama kiyyaan sagalee cheekiin godha. Maayik 123 ni dhagayama. Kaameraamaan ni dhagayama. Galatoomi. Amma gama keetiin kutaan qaama keetii akka dalagan cheeggoona. Mee harka kee oggu 3 baasi. Amma immoo quba kee baasi. Quba kee lamaan baasime quba 2. Irra deebi. Rakkoo uummata Oromootiif mee furmaanni maal jettee